Waraanni kubbaa miilaa jabaan tokko galgala har'aa sa'aatii 5tti isteediyeemii Itiyaaditti eegalama. Faanni taphattoota liigii Spain Real Madrid magaalaa Manchester ejjetee jira. Taphattoota urjii kan of keessatti hammatan kilaboonni lachuu Topheetii xumuruuf eegamanii akka eegee dudduubatti hafanii warra kolfaa ta'anii oolan. Man City fi Real Madrid waggoota lamaan darbe wal duraa duubaan Championship Awurooppaa injifachuudhaan waancaa ho'aa manaa qabu. Gama biraatiin ammoo badhaasa Balandorii bara darbe irratti taphataan Man City Rodrigo Hernandez injifachuun warra La Ligaa keessayyuu Madridiin hin gammachiifne. Badhaasichi naaf mala ture kan jedhe Vinicius Junior har'a deeggartoota Man City duratti raajii akkamii hojjeta laata? Morkiin naqaa galaa kun salphaa hin ta'u. Real bara darbe waancaa La Ligaa fi Champions League lamaan kan kaase yoo ta'u, Championa Premier League injifachuuf morkii jabaa gochuudhaaf Itiyaadiin buufatee jira. Kilaboonni lamaan yeroo 14 wal arganii jiru. Man Cityin yeroo 5 injifateera. Real Madrid yeroo 4, yeroo 5 ammoo wal kabajanii jiru. Humni kubbaa miilaa addunyaa kun lamaan morkiin isaan waliin taasisan qalbii jaallattoota kubbaa miilaa daran hawwataa jira. Champions League Awurooppaa irratti Man City fi Real Madrid bara dorgommii arfaffaaf walitti aansuudhaan wal argan. Yeroo kana garuu dorgommii kanarratti baay'ee dursanii carraan walitti isaan fiddeetti. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin tapha kanaan Man City waliin taphachuu hin barbaadnu jedhanii ture. Pep Guardiolaan ammoo morkiin Madrid waliin taasifnu aadeffatameera jedhee abdiidhaan eeggachaa ture. Akkuma yaadames carraan walitti isaan fidde. Gareen Pep Guardiolaa taphoota 8 keessaa 3 qofa injifachuudhaan sadarkaa 22ffaan marsaatti aanu kanaaf rakkatee darbe. Taphoota garee Champions League Awurooppaatiin Real Madrid taphoota 8 taphate keessaa 5 qofa injifachuudhaan Man City caalullee ga'umsa guddaa hin argisiifne. Gareen Ancelotti sadarkaa xumuraarra ga'uudhaaf dandamatee jira. Man Cityin bara darbe Real Madrid waliin morkii cimaa dhaqaa gala taasisanii rukuttaa adda baasuutiin morkii Championship keessaa gara qe'eetti guffamee jira. Yoo isaaf milkaa'ee barana Real Madridin dhaqaa gala injifatee haaloo ba'achuu barbaada. Ga'umsa bara kana Manchester Cityin agarsiisaa jiruun garuu kun waan milkaa'u fakkaachuu baatus Real Madrid gamasaan akka durii sana sodaatamaa hin jiru. Taphataan urjii Man City Rodrigo Hernandez sababa miidhamaan tapha kanarratti hirmaachuu baatus yoo milkiin toltee fi Cityin dorgommii kana keessa tureef gara xumura dorgommichaatti ni deebi'a jedhamee abdatama. Haa ta'uyyuu malee taphattooti haaraan Cityin baatii amajjii kana keessa mallatteessifate sadan Umar Marmush, Abdulkadir Kuzanofii fi Gondales tapha kanaaf qophii ta'u jedhamee jira. Kanneen miidhamarra turan taphattoonni akka Ruben Dias, Nathan Ake fi Jeremy Doku deebi'uun isaanii garee Pep Guardiolaa qoramaa jiruuf aragalfii haaraa ta'ee jira. Real Madrid taphattoota sarara ittisaa Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba fi Antonio Rudiger malee Manchester City morkachuuf Itiyaaditti argamuun milkii akkamii qabaataaf laata? Bara kana Real Madrid kan seene Kylian Mbappeen kilaba mootii Chaampiyoona Awurooppaa jedhamu kana waliin waancaa injifachuudhaaf hawwii guddaatiif miira guddaatiin taphata. Guardiolaan ammoo City waliin waancaa kana dabalachuu barbaada. Taphni kun meeqa meeqaan xumurama? Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa.